سورة الأنعام سورة جهفة آية بتكو في سديترتي أكنجي ورا ربي قدتي وان برو قبرن هن الرب سنا بيكم سان ملت جبادان ربي الرب سودان دهنجي خنافو إسان الرب سوهن قبدن ونقرو قبدن غافي سسل قوتاتي غافت شودا حالان سلپان language against them. Only thing you have to ask them simple questions. It's so easy. But we Muslims, we are afraid to open our mouth. garuu nuti musliimoonni dubbachuun sodaanna daawaa isaanitti godhuu sodaanna sababni isaa yoo daawaatti goone hiriyummaa teenyaatu adda cita jenna akkas taatu nuti rabbii wajji hiriyoomuu caalaa warra musliiman taane hiriyoomfachuu caalchifanna jechuudha ammoo amanaa isin yoo dhugaa dubbattan isaan isin kabajan kun muuxannoo nan jireenya kiyya keessatti arge wayitaan kolleejjii fayyaa ture sanitti rakkoo keessa seeneen beeku wayitaan Mumbai keessatti baradhu lakkoofsi musliimotaa haalaan xiqqaadha percentage 5 fi 6 wayitaan an warra musliiman ta'initti haasa'u hiriyoonni kiyya kan musliimaana baqatan rakkoo keessa nu buusuu deema jaanii na dheessan garuu an takkaa rakkoo mudadheen beeku namni musliiman ta'in tokkolleen kan kolleettaa kiyya qabee na hudhen jiru alhamdulillah wayitaa dhugaa dubbattan isaan isin kabajan wayitaan kolleejjii fayyaa keessa ture sanitti qormaata afaanii dabruun dirqama ture barumsa hundaaf qabxiin walakkaan qormaata afaaniiti yeroo sanittis an profeesaroota kiyyatti daawaan godhaa ture namoonni yoo daawaa hedduu itti gooti suqufisannaan jechaa turan anis deebisee yoo rabbiin fedhee ammaas waggaa tokkoof as turtee isaanitti daawaa godhuu qabda je'ee natti murteesse rakkoon qabuun ja'an alhamdulillah maal sodaanna dubbachuu qabna akka carraa tahee nuti musliimoonni sodaachuutti jirra jaalala rabbii cimsachuu caalaa warra musliiman taane waliin jaalala cimfachuu filanne rabbi quraana keessatti suuraa al-baqraa suuraa lammaffaa aayyaa 120 irratti akkana jedhe walan tardaa anka al-yahuudu walan nasaaraa hattaa tattabi'a millatahum yahudootaa fi kiristaanonnis hanga ati amantii isaanii hordoftutti sirraa hin jaalatanii jedhe ربي سورة البقرة سورة لما فا آيات بتقوى في كل تقرتيس أكنجي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا يوخين كريستانا ملي نمني برو جنة سين وجان اسم مسلموني كأجلو ما سكباتن صلاة تيس جراتن أدتي سنير راملتو سجوداتيس كباتن رمضانا صومنتن حجيس غوتن hanga kiristaana yookiin yahudaa taatanitti malee abadan jannatan seentan ja'an je'ee nutti hima ammaas ayyaanni quraanaa kun itti fufuun tilka amaaniyyuhum kun hawwii isaaniiti qul je'i haatuu burhaanakum ragaa keeysan fidaa in kuntum saadiqiin yoo warra dhugaa dubbatu taatan namni tokko yoo waan tokko dubbate haatuu burhaanakum ragaa keeysan fidaa in kuntum saadiqiin yoo warra dhugaa dubbatu taatan ja'anii je'een nuuf hima rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala kiristaanonni macaafa afaan garagaraa 2000 ol qopheessanii jiran kiristaanonni macaafa afaan garagaraatiin 2000 ol qopheessanii jiran macaafni kiyya akkana ja'a macaafni kiyyaas akkana ja'a ja'an nuti hoo maal godhuu qabna usneetuma ija guduunfannee hordofuu qabna namni tokko yoo waraqaa eenyummaa isaa isiniif dhiyeesse maal gootan waraqaan sun sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa adda baafattan yoo isaan macaafni dubbii rabbiitiin nun ja'an maal godhuu qabna barreeffama sanniin qorachuu qabna nu keessaa musliima meeqaatu barreeffama isaanii qorate macaafa isaanii fayyadamnee isaanitti daawaa godhuu miti mishinariiwwan kiristaanaa kunniin qur'aanuma keenya fayyadamanii daawaa nutti godhaa jiran mishinariiwwan kiristaanaa kunniin hulaa teenya dadhawanii gaafii nu gaafachaa jiran hulaa musliimaa dadhawanii beekaa qur'aanni keessan macaafni kitaaba rabbiiti jechaan jiruu jaan hedduun keenyaas jennee deebifna gaafiin itti aanu ammoo eegasiifuu maaliif macaafa jalan deemne kan ja'utti aansuuf deeman tanaaf ammoo nuti deebisaan qabna gaafiin itti aantu tan nu gaafatan maqaan nabiyyii keessanii kan xumuraa fi goolabbiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana keessatti yeroo meeqa ibsame jaanii gaafatan yoo qabeetan taatan yeroo 5 yeroo 4 Muhammad yeroo tokko ammoo Ahmad jaamee ibsame jettanii deebiftan maqaan Yesuus Kiristoosoo yeroo meeqa qur'aana keessatti ibsame jaanii gaafatan yoo kan hin beekne taatan isaanumaatu maqaan Yesuus Kiristoos qur'aana keessatti yeroo 25 ibsamee jira jee isinitti hima itti aansanii gaafii biraa isin gaafatan eenyutu caalaree nama maqaan isaa yeroo 25 qur'aana keessatti ibsame moo nama maqaan isaa yeroo 5 qofa qur'aana keessatti ibsameetu caala jaanii gaafatan gaafii tana isin gaafatan garuu deebisaa isiniif hin kennan akka sammuun teessan itti yaadduuf isinitti dhiisan ammaas gaafii birootti itti aansan nabi Muhammad abbaa fi haadha ni qabaa jaanii gaafatan nutis abbaa fi haadha ni qaba jennee deebifna Yesuus Kiristoosoo abbaa fi haadha ni qabaa jaanii isin gaafatan akkuma qur'aana keessattuu ibsamee jiru
Iisaan alayhi salaam haadha ni qaba garuu abbaan qabu. Kanaafuu nutis dubbii tanaan walii galla. Eenyutu caala ree? Nama abbaa qabuutu caala moo nama abbaa malee dhalateetu caala jaanii isin gaafatan. Nama gargaarsa rabbiitiin dhalateetu caala moo nama osoo abbaa hin qabaatin abbaan malee dhalateetu caala? Eenyutu caala? Nama abbaa qabuutu caala moo nama abbaan qabneetu caala? Eenyutu caala? Gaafii tana isin gaafatan. Garuu deebisaa isiniif hin kennan. Akka sammuun teessan itti yaaddu godhan. Isaan akka meeshaa cal'iftee bakka takka dhaabbattutti nutti fayyadamaa jiran. Mataa keenya gubbatti goojjoo ijaarrachuutti jiran. Nuti garuu dubbachuu hin dandeenyu. Kun waan nama qaanfachiisu. Itti aansuunis gaafii biraatti gaafatan. Nabiyyiin keessan mu'jizaa dalaganii qabaa hii ja'an. Nutis mu'jizaa hedduu qaba jennee deebifna. Isaan itti fufuun nama du'etti lubbuu deebisuudhaaf mu'jizaan inni dalaganii jira. Qur'aanaa fi hadiisni bakka takkatti illee ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama du'e du'arraa kaasa je'ee waan nutti hime hin qabu. Kanaaf Muhammad nama du'e hin kaasu yaada je'uun walii galuudhaaf dirqamna. Deebisaa teenya hordofanii gaafii biroo nutti kaasan. Yesus Kiristoos nama du'e du'arraa kaasee jira nuun ja'an. Qur'aanni bi'iznillah fedha rabbiitiin kaasee jira je'ee waan nutti himeef walii galla. Nama du'e du'arraa kaasee jira jennaan. Eegasiifuu eenyutu caalaree? Nama du'etti lubbuu deebiseetu caala moo nama du'etti lubbuu deebisuu hin dandeenyeetu caala? Eenyutu caala? Ammaas gaafii itti aantu gaafatan. Nabiyyiin keessan Nabi Muhammad du'ee jira moo lubbuun jira jaanii gaafatan. Dubbii tanaanis walii galuu qabna. Isaan gara akhiraa godaananii jiran. Awwaalli yookiin qabriin isaanii Madiinatti argamti. Iisaan alayhi salaam yookiin Yesus Kiristoos du'ee jira moo lubbuun jira ja'an. Lubbuun akka jiru walii galuuniif dirqamna. Qur'aanni suuraa An-Nisaa suuraa 4ffaa aayat 158 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lubbuun osoo jiru ol isa fuudhuu isaa nuuf ibse. Eegasiifuu eenyutu caala? Nabiyyii du'eetu caala moo nabiyyii lubbuun jiruutu caala? Gaafii isin gaafatan garuu deebisaa isinitti himan. Akka sammuun teessan itti yaadduuf isinitti dhiisan. Isaan akka meeshaa ustee dhaabbattutti nutti fayyadaman. Nuti ammoo arrabuma keenyaa nu dubbachuu hin dandeenyu. Daawaa godhuun haalaan salphaadha. Yoo Qur'aana hubannoo wajjin dubbistan sammuu teessan yoo banaa taasiftan daawaa godhuun haalaan salphaata. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayaa 64 irratti qul yaa ahlal kitaabi je'i yaa warra kitaabaa ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara jecha nuu fi isin jidduutti wal qixa taatee koottaa. Jechi duraa isa kami? Allaa na'buda illa Allah Rabbi malee waan biraa akkan gabbarre walaa nushrika bihi shay'an isatti isa waan biraa akkan qindeessine walaa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah gariin keenyaas garii rabbiin alatti gabbaramaa akkan taasifne fa'in tawallaw yoo isaan kanarraa garagalan faqul ishhaduu ragaa bahaa ja'aan bi'annaa muslimuun akka nuti musliimoota taane. Aayaan Qur'aanaa suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayaa 64 irratti argamu kun akkaan yaadutti da'waa namoota musliman taanettuu godhuuf furtuu ijoodha. Ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara jecha nuu fi isin jidduutti wal qixa taatee koottaa ja'a. Jechi duraa sun kami? Allaa na'buda illa Allah Rabbi malee waan biraa akkan gabbarre walaa nushrika bihi shay'an isatti isa waan biraa akkan qindeessine. DVD fi barumsaan an kanne yoo daawwattan gaafileen amma isiniif dhiyeesse kanniiniif deebisaan irratti kannamuu isaanii hubattan. Akkamitti daawaa goona waan jedhuufis ibsi kannamee jira. Haalaan salphaadha. Wanni isinirraa eeggamu dubbachuu qofa. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فإن تولوا if then they turn back فقولوا شهدوا say it be witness بأننا مسلمون that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. This verse of the glorious Quran, Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number